jira qabxiin guddoon ammoo dabarsaa jiru waamicha beektee godhudha. Tokkoffaa gara jaarmota siyaasarraa adda bilisummaa Oromoodhaa galatoomuu xalayaa baasee jira. Waa'ee kana balaaleffatee KFO'nis baasanii jiranii. I think waraanni bilisummaa Oromoodhaatis gara miidiyaa isaatiin labsee jira. Sochiin miidiyaaleen Oromooleen Fuula gartee dhaalaa barreessanii jirtu. Dhaalaa duruu walti barreessine nuyi. Duruu walti barreessine dubbiin fuula dhaalaatiin bituu fi fuyyuu adda bilisummaa Oromoo shala jedhanii maqaa 50tti moggaasan firiitti lola diinnitti lola. Dhageetta isuma nuu magaala keessa nuu qaqqaalanirraa isi daanga isi gartee daanga Oromoo bosona keessa jiraatutti firiidoomii qaba. Gachanii saba akkuma jiraatattu dhugateen isaan darka qabaa jechuudha. Takalee daandii lama qilxuu. Ammoo isaan ammatan KFO'n achi keessatti jiraachuu dadhaba warri karaa ragaatu jiraachuu dadhabe. Fakkeenyaaf yeroo tokko waraana adda bilisummaa Oromoo mangallee jiran. Hagalee lama simee fuudhatiin bakka tokko tawwaalee jira. Horeen 72 amsus koomii gara kiyyaa deebi'aa ta'e koomii sabaa deebi'aa nuu badii daangaa tarkanuu qaba. Daangaa keenya kumitiifannee tuntiifannaa tisseen Oromiyaa kee yaate tunini. Opinion ta'uuf hin baratu warri uddumadaa kunini kurtii sun isanii malleessanii jedhe. Galatoo. So wanni hundi beekaa dhugaa waamicha godhaa jira. Waamichi hawaasa tokko kaasuudhaaf namu gahee isaa katabatu qaba. Paartiin siyaasaadhaaf Finfinnee jirtus haga dubbattuu qabdi, haga dhiiftuu qabdi. Haguma dubbachuu dandeessanuu dubbachuu isiitiidhaaf haa galatamtu. Otoo arra beektee Finfinnee jira dubbachuu hin dandeenyu jaanii usanii ni komannaa jechuudha. Haaluma dhiphisaa san keessattuu arra Moyyaleef sagalee ta'uu isaaniitiif haa galatooman. Kanaaf immoo maali? Waamicha irra barattoonni yuunivarsiitiidhaa kan kaleessaa san arra gaafaajii kaleessaa san waadaa kaleessaa san galmaan gahuu qabanii jechuudha. Arra beektee Oromoon akkana bahara fakkaattee gaafa san falmatte arras gara san deemuun nu barbaachisa. Yeroo feeti hin jarjarru hoggu takkatti beektee saba guddaa miliyoona 70-80 kaasuu hin dandeessu. Haa taatu mariin akkanaa kun yoo itti fufe. Namni hundinuu hubannoo akka tokkoo qabaachaa deemne wani dumbuluqitti agarreetuni wani dambidoollotti agarreefis hin jirtu wani dadaritti agarreefis hin jirtu. Kanaafuu abdii walirraa qabna wal malillee waan biraa wanni qabnu hin jirtu. Sogaa waamicha Oromoo hundaafuu dabarsuu barbaanna. Mee arra yuunivarsiitiin dhimma Moyyaalee kanarratti seenaa hojjetu kami? Eenyu dursaadha amma gaafin? Laata University Amboodhaatimo, University Dirreedhawaatimo, University Madawalaabuudhaatimo, University Wallaggaatimo, Kadireedhawaatimo, barattoonni Oromoodhaa kan University keessa jirtan, barattoonni Oromoodhaa kan high schoolii jirtan, dhimma beektee daangaa kanaaf akkuma kaleessa barattoonni isa duraa falmataa turanitti arras falmii jajjabduudha isanirraa eegganna. Haala naamusa qabuun odoo lubbuu keessanillee aarsaan barbaachifne odoo kannine odoo qabeenya biyyatti hin buune odoo sabaa fi sablammii hin xuune haala beektee naamusa qabuun haala tarsimawaadhaan nama 90 boonu barbaachistu. Nama 10 20 30 50 dhibbaanu haala isan anjaa'een beektee obboleen keenya kan Moyyaaleedhaatiin kan beektee yaa balloodhaatiin kan dumbuluu qiraara sagalee isaa dhageessaa jiran isan wajjin jirraa waan jabdu. Silaa beektee achi dhaqaa falmadhallee isaanii jechuu baannu ammoo yoo namuu bakka jirurraa sagalee keenya dhageessifanne falmii arra Moyyaaleef godhaa jiruuf jajjabina taati. Tuftiin maal jaasabo hancufni idaata galaanaatiidha. Qabsoo arra beektee obboleen keenya daangaa gubbaa gaggeessaa jiran kana yoo 10 20 daanne momentama qabsoo keenyaaf faayidaa guddaa nuu qaba. Kanaafuu of hin tuffatina yoo gabbaatanii daandii irratti bahullee dadhabdan mooraa yuunivarsiitii Haramaa keessa dhaabbattanii sagalee keessa dhageessaa. Ummata obboleen keenya beektee kanarra falmataa jiru kanaan isan wajji jirraa jaan. Yoo gabbaatanii Dirreedhawaa keessatti hiriira bahuu hin dandeenye ammoo mooraa yuunivarsiitii Dirreedhawaa keessa dhaabbattanii sagalee teessan daqiiqaa 10-20-30 dhageessiftanii gara barnoota keessanii deemuu hin dandeessan. Suutatti akkanatti jalqabnee gara daandii irratti bahuu sanillee itti dhufnaa jechuudha. Wanni guddoon arrab jaalbaruudhaa fi jaalboontu wajjin asitti haasawaa jirru hangafni isaniin gaataa jira. Hangafa jechuun abbaa jechuudha. Isaniin gaatan amma achi ammoo waan himattaniin qabdanii
waan beetee fi gurraan dhageessanii fi waan beetee abbaan dhimmaa hoggaa isa yaame adda addaa jechuudha. Ta dhageesse dhageettee yaamti. Tun ammoo beetee dhaamsa argaa dhageettiidhaati. Warra nama qaamaan jiru achi jaalboruun gaabballee naannoo kanaa ol nuti deemuu hin danda'a. Mee jaalboruu xumura sagantaa keenyaa egaa kaayyoon guddoon Oromoodhaan gahachuudhaa fi Oromoo kaasuu waan taateef boontu naawus waan ta'eef waamicha keessan gara barattootaatiif gara hawaasa Oromoodhaatiin jirreechuun isan barbaachifti. Koomii seenaa boru itti gaafatama seenaa jalaa bahuudhaaf gaheen hawaasa keenya kaaniidhaafoo akka Booranatti akka nama daangaan isaa saamametti akka Oromootti akka Oromeetti obboleen kee kanaafif maal dhaammata. Deebi'aati naa xumurtaa boruutti darbe. Galatooma gartee waan gaariidha. Gartee wanni nurri jirru dhimmi daangaati. Daangaan lafaa lafti lafee yoo siin cabda abbaa qabata. Gartee na dhagaa jirtu. Gartee dhimmi gartee arra dhimmi mooyyale dhimma daangaati ta'innu. Dhimmi daangaa ammoo dhimmi lafaati dhimmi lafeeti. Lafa ammoo lafti ta Oromooti. Oromoon ammoo lafunda waliin qabna malee lafti ta Boorana qofaa miti. Gartee dhaamsi tokko kan akka mootummaa naannoo Somaaleellee dhaamuu fedhu uummati jiraattota qubsumaanii naannoo Oromiyaa keessa jiran kan Somaalee ofiin jedhanis waan dhaamuu fedhu mooyyalee daangaa Somaaliitiin miti. Daangaan Somaalee godee Jijjiga. Alaabaani gartee naannoo Oromiyaa mooyyal dhufanii kee dhaabanii alaabaa boortaan hattuun dhuftee dhaabdu malee alaabaa mootummaa naannoo Somaaleetiin miti. Kan namu uummati Oromoos kan naannoo sun qubatuuf uummati qubsumaan Oromiyaa keessa jiraatu ka Somaalee lee waan kan beekuu qaba jechuudha. Nu mooyyalee daangaa Keeniyaa waliin qabna. Eenyuun Somaalii waliin hin qabna. Daangaan mooyyalee Keenya. Daangaan Somaalii Oromiyaa waliin qabdu Jijjiga Godee. Uummati qubsumaan Somaalee kan naannoo mooyyalee jiraatu yoo jiraateyyuu ta'e. Ani hin beeku yoo kan jiraatuyyuu ta'e uummati Somaaleeti mirgi hiree fi jiraachuu fi jiraatamuu biisuun keessatti ni kennamaaf heer biisuunitti murteessaa fi namni achi kaa'adhi hin jiru. Ammoo lafnurraa falmitanii waraan silaan dhalanne nuutti hin dhalchina. Kan dhaamsa qabaaf jechuudha hawaasa naannoo sun jiraatu. Taanta lammeessoo uummata Oromoo maraan. Qabsoon kaleessa gaaf Finfinnee kaa'ate. Fincilli didda gabrummaa master pilaanii gaaf ka'e. Oromoo hin dhiifne. Oromoon kaaba hin dhiifne. Oromoon baa hin dhiifne. Fincilli gidduu kaleessa qabate. Kutaa afran waliin qabate jechuudha kaabaaf kibbaa baalii. Arra balbalti tokkottiin isan qabdayya isinirra cufamte maan eeddan Oromoo. Guyya gaaformi armaaniin baatan jedhi falmattani. Lafti ta Booranaa qofaa miti lafti ta Oromooti. Booranni qubsumaan kee jiraataa malee. Lafti abba malee abbeeran qabdu. Laftee saniif du'a Oromoo. Booranni wanni isanii dhaamatu. Kalee waliin du'aa turre. Arra dunuutti hin dhiisinaa isaniin jedhe. Yoo san silaafaan siyaasaa beektani. Jaarsi dheengat paarlama kee taa'ee iyyate. Oromootti iyyate akkas ta'uu beeka mootummaatti hin iyyanne. Naar dhuftee dhuf durraage. Kanaaf Oromooti iyya. Akka Boorana kamsanii dhaaman. Daangaan mooyyalee yookaan sarbama taate Oromoo irra sarbame. Oromoon kaaba kibbaan baadiyaan dirmadhaaf sagalee Booranaa ta'a. Sagalee Booranaa ta'a jechuun illee sagalee ofii ta'a. Gaaf daangaan sun isanii cufame. Arri yoo ciiftan bor fula baatanii dhabdan fula galtanii dhabdan. Namni otoo taa'u kan rufiitti hin cufu. Waliif dirmadha.
والبر عبدا أكسان قادي قراشان تاينا سنينجد خليس أكسين نجو چراتوراني إني خريستانا كون إسلاما كون أرسيدا كون واللقادا كون بورانا كون تولاما جلالين نبوشاتوران أرسون انجرو لالوتي قبه سنيميت نورو مودا توكو ولين تلنن ولين كبسو كيسا جيتا بلتي توكوتين سان قبدان سنرا على قادان هيران مرتفته حتوتي غرغرته إسان الرفورتا وان جرتوف قبسو خيسان فينين سايت بيتني قبسو تنافرومتي يخان ساني دامدو أقوالي غلط مويلتا أوروموت مويلتا بوراناتي متا أورومو ولي غلطي مويلي برمدا سنينجت غلطوم Yalbaruu ulfaadhu galatoomii saa hanqa qabnu saamannee yoo rabbi fade walitti dachaana maaliif kutaa lammaffaadha walitti dachaanee dhimma kana lafan keenyu itti fufnaa haga ummanni keenya hubachuurraa gara falmachuutti tarkaanfatutti asitti dhaabnu ka'arraa kun ammoo beetee hubannu ummata keenyaati kannuudha waa hedduudha haasoftanii fi waan hedduu nama onnachiiftu miira keessa nama galchuudha haasofaa jirtanii ulfaadhaa galatooma noofalchaa Bejal bontu haso kenya kana gaawamicho bilesi kenya godelle agarte jirta nu tumuri wani irrat yefatu hawasa kenya kana feda master planning kalesa kana rati lo gol bira fenne be walitun da to tuki irrade bida master planning finne da bete lafa bete oromoda bulchiisu magaalaa Oromiyaadhaati magaalaa jalatti nurraan galchinaadhaadha. Malee lafti Finfinneedhaa odoo gara fedhe bal'attee gara nurraa dhaquu dandeessu hin jiru. Ammoo mooyyaalee karra tokkochaa nu qabnu kanaa jechuudha. Irra guddaan Oromoodhaa namni irra biyya alaa jiru namni karra sanii fayyadamee ala bahe. Arra karri san cufamu jechuun Oromiyaan guutumattu qalletti fi qilleenxoo taatee jirti. Kanas beekachuu qabna. Falmiin tuni falmii beeytee roorroo jala jirra, qabsoo jala jirra. Bikka hafuuratti baafachuu qabduuli. Kanaafuu beeytee dubbii mooyyaalee laaffifnee ilaaluun qabnudha. Meegaa jalboontu uummata Oromoodhaatiif maal dhaamta, barattoota yuunivarsiitiidhaatiif maal dhaamta, hawaasa keenya kabiyyaalaatiif maal dhaamta, gara hubannaa tokkotti dhufnee hubannaa irraa gara falmitti akka tarkaanfannu asumanuu dhaamsanuu dabarse. Isanis shabboo miidiyaa ta'ee warreen dhaggeeffataa jirtan illee galatooma san jedha. Wanni dhimmi amma tana daangaa kuni dhimma bilbilaadha. Obsa nam dhowwaa. Dhimmi maalitii miti yoo dhiiga kan hin buufne sadarkaa sana ejjinaa jechuudha. Warra amma biyya alaatiif beekeessaa osoo bakki sun hin geenne mooyyalee akka lama gurguramtee akka sadii gurguramtee marsaa pilaanii keessatti biyyattii daangaatu mooyyal qofaa miti lafa jinaksaan raayyitu lafa akka gartee daangaan gartee waldoo achi ba'ee ciccitu kun hundinuu jiru akka adda taatee jechuudha. Garuu wanni beekaniif Finfinnee jechuun biyya diinagdee fi saamichaaf itti dhufanii marsaa pilaanii sanii miti saamichi hamaan daangaa Oromiyaa dhiibaa dhufaniitiin wanti Oromiyaa jedhan kaartaan Oromiyaa jedhanuu dhabamuu deema jechuudha. Utamee dhabamee khalaas wanni Oromoo jedhan afaan duudhaan biyyi isiin qubatu sanyii duguuga kanaa dhiibaniitiin wamor indidee jechuudha. Biyyi faanii dhufanii jennaan ida'amuu dhufan. Ida'amuu giddii ni didan. Uummata keenya arra sabab saniin uummanni waan dur dhaabbatee ida'amuu sun didee fi warri Amaaraa kan warri itti dhaqee gurgureeyyuu ni didan jechuudha. Uummanni Oromoo ammoo hagittaa bittaaf keessatti gurgurame mooyyalee dhaabbataan otoo Oromiyaan gurguramtee TPLF waggaa 37 gurguramtee yeroo dhufan Abiyyi Ahmad ammoo amma torbaan kan harka wal fuudhanii qelebeetii walii kaanii dhageessee akka lafqalee Tigree gurguratanii arra ammoo maqaa sun xurii hojjetan sani Tigree taalaqachuuf nutiin nufira malee
Nuwalagaa miti jechuuf uummata Oromoo sobuu fi mooyyaddootallee ni gurguramtee lafa caamu qedan. Yeroo hunda waraana keessa ka'u ara uummanni garriitiif booranii karraa wal balleessu. Hokkoo siyaasata uummata gaddaan fo'an tana maqaa kan lammistiitiif baandiraa kan aratti jiru kan beeksisa saamichi lafaa maqaa Oromiyaa balleessuun akka Buruun reefu hin jaalatan kun reefu jedhe daangaa Oromiyaa gar biraatti fuudhanii daangaa Soomalee kan qubsiisan an kan dhagaye oni jaarsotu lafti geessitii namoota warri itti qubatu hamma tana riijanii wanni Soomalee jirtu kun iyyuu ona jaarsota gardee mudhii afran qalloo ta'u andaraaf lafa ta'u beekaa jechuudha. Arra immoo mooyyaleetti gad dhufanii magaala akkana kana kan maraayituu kan fa'aa dhufanitti kan mooyyaleetti ispeeshaalii godhuuni waan gurguratan san xurii san gar biraatti haaqachuuf jedhanii horii guddaan jijjigaatti haamee jechuudha. Amata ija dura lol wayraan mooyyala hoonan obboleessatti dhabne san jettu gumii wamne jechuudha. Gam garriilleen gam booranaalleen chiloota gaafa san kol fuudhanirraatti waraanni sun guddaan caamuqii ta'ee jechuudha. Laf caamuqedha. Alaabaa Oromiyaa dhiistee lafa babal'ifachaa daangaa alaabaan kan lammistee achitti kaanii ilmaan hiyyeessa itti wal baddee warri kaleessa gurgurat kaabineef kaadiree kaan finfinneetti garagalee kaan naayiroobii baqatee kaan wanni noodeessan lafa takkaabaa kanaaf baqatanii warri gurguratu sun walga'iin guddaan rakkaasiin ragaafame kun waggaa jaduun ragaafame gurguratanii akka wal fuudhanii gaal fidanii qayeessun keessatti gaal qalanii uummata kan waan siyaasa irraa nu banna kana wal taraarsan jedhanii garri boora wal taraarsanittiin wanni kun cufti taamee jechuudha. Uummata kan gara walti jabeessanii gargar fageessanii daangaan Oromiyaa kan fuudhanii dhiibanii itti darbuun uummata Finfinnee haa'uuf deeman. Finfinnee nu qara keessa coraataati keessa saphaati diina kaleessatiif diinarraati. Seentu looma nu battu warri hubannoo hin qabne kun akkan nu godhee jechuudha. Gaafas gurguramtee TPLF gurgurate amma 24 27 24 isaan defanii haaromsifataniitiin mooyyalar wal fuudhanii kan gurguramte haleen raggaafamne waggaa jadura qaye Mustafaa Mushrii jeni Amaara Tigree Soomalee keessatti ol jijjiga qaye jaarso qaye ilmaan Oromoo keessatti akkasii gurguramtee jechuudha. Gaaf gurguramtee uummatni sossobanii gaafumteena nurraa walaanu maardiyagaasiitii jechuudha. Abbaa qabeenyaa Hatigireetii fi Soomaliittuu achitti maardiyagaasii investimentii jedhanii lafa ilmaan Oromoo daangarraa buqqisan godhaa turanii jechuudha. Laaf qabeen namni tokko investimentii itti godhaa jiru maqaa Soomaliitii maqaa Tigiree itti godhaa jiru uummanni kan gubbatan irraatti foon lafirra jiran allaatiin samiirraa wal lolti mooyyala keessa muxuu wal godhanii jechuudha. Nu laaf tokkitti alaabaa lamaan bultu naannoo Oromiyaa keessatti kan ugarree dirre daawwan. Karaa kun nama tana mooyyala kan akkamiin laf tokkitti keessaa Itoophiyaa jedhamtu kan keessatti Itoophiyaan TPLF alaabaa si bocate keessatti akkam alaabaan lama dhaabbattee carqiin daldala siyaasaa tuniin akkam achi keessatti geggeeffamtiin fakkeenyaaf kabiyyo Oromiyaa bulchaa jiran TPLF faqate OPDO taate maybe OPDOon suduuda keessaa transition keessaa wanni isaanii fidachuu danda'an jechuudha dhaabbachuu OPDO sun is okay biyyatti bulcha waan ta'eef kun killammistiin tun tan dhufteetti achi dhaaban kunini amma 27 chiloota Tigreen taphattee harka wal fuudhanii haaromsanii lafteen itti walii galaniitiin wanni booran jedhan achi hin jiru Oromoon gabra achi hin jiru sabaaf sablammiin hin jirtu lafti tan Soomalee jedhanii haraggaafame chiloota siyaasaa hawwatu sanyii itti guduubanii jechuudha. Kara booraan callaaf miti garriin sunuyyuu ufuma maqaa tokko achi dhiistee nu Soomaluuf hin jettu malee wanni faayidaan adda kasiin argattu hin jirtu isiillee qoraanii biddaa tokko kan waliin badaa jirti jechuudha. Uummata kiyya dammaqee kan irraatti. Warroota larfuu miskii fuudhanitti fuulqalan kun dhimmi kun dhimma Tigree waan wal lolaniif Amaara Eertiraa waan wal lolaniif karaa sun keessa Tigree fi Amaarii waan qubattuuf Soomaliin karaa suni qawwee funnaanitti hidhattee uummata miskiin fayyaalee sorsiise bula kanaatti siyaasa ibiddaa kan isaan hin beekne itti naqxee jechuudha. Irraa hubannoo uummata kiyya hubadha sanii jechuu barbaada. Waliin ijjeesina nyaatanii quufaan jirtan. Gidaara immoo gidaara funnaan isaan hidhaniitti mana keessa san baasaa jiran. Man kiraaya keessatti miti san duwaatii miti mashitti beekti qotatanuu qabdan. Odaarra dootanii bakka awwaalaa hin qabdan lafa dhiisi. Sangi duguu gadaa jechuudha. Kan irraatti ammoo uummanni Oromoo kallattii kamiinuyyuu bifa barattoota taakiyyaati namni fundaan mucaan kun dhiigi boonnee jechuudha. Dhiigi jaallanni barattoota nu biraa kufanii yaadannee jechuudha. Dhiigi ilmaan Oromoo yaadannee jechuudha. Oromoon qabsoo gamkee dhooftu nu geeggeessine amma dhibbaaf jaarraa 21ffaa saba Oromoo kan imaamatti itti baasanii gamsuun baafachuun yaa obboleessa kiyya siyaasaan daldala akkana tun isa hin barsiiftu. Siyaasaan kuftee haati
Ammoo sabni kun otoo akka fedhu kufeellee daara ta'e nafu. Ibiddi isaa bilbilaadha. Sabni Oromoo kun otoo akka fedhu dhalaa baasanii homa kenna kanaatti roorroo jiru fedheetiin al taa'ee falmataa fi ilmi garbummaa addaan buqqifna ilmootti guddimnaa jechuudha. Ammoo isaa isinaa fi uummanni Oromoo guddoo obsisanii qaba. Oromoon Boorana kun waraan kallattii kamiinuyyuu waraan adda bilisummaa Oromoo haqaan deema kan dhiibame 91 nu keessa qubata kana garta sababa waraan daangaa kanaaf sababa waraan gosaaf gosaatiif uummanni kun akka malee miidhame jechuudha. Miidhaa karaa hongeetiin miidhaa kaleessa qonni isa labsarraa fuudhanii investimentii jedhanii maali jedhanii hawaasa irra dhufteef tanam irra dhufteen cufaanuyyuu uummanni kun haali hin taane uummanni keenya daangaa Booran qofaa miti. Kan kamiinuyyuu uummanni keenya daangaa Imaammata Mallas Zeenaawii sun bakka hin ga'uu fi isaan itti karoorfatan karoora yeroo dheeraatiif karoora yeroo gabaabaa itti qabanii jechuudha. Amma immoo akkuma kaleessa garta Finfinneen teenna, Buraayyuun teenna, Bishooftuun teenna jenna daangaan Oromiyaa ka Oromoo qofaa miti. Yoo nagaa ka sabaaf sablammiiti biyya daldaalati ka nagaan keessa baafatee galfaatan. Yeroo waraana Mooyyalee ta Boorana qofa maaliif yookaan ta Garrii qofa maaliif akkas ta'a daldaalli siyaasaa kun maaliif ta'e? It's not about Oromiyaa akka baana alaabaa federaalaatii miti yeroo barbaadan komaanda poostii nurra buusanii jechuudha. Uummanni kun akka sadii qaqqaalame yeroo mara dhiirisaa dirqiin odonni hin jaalatinu osoo makkalaakkaan jirtu waraanni guddaan jiru haambiin gurguddoon uummaddaan garra jirti. Dubluq guddaa jira. Haambi shaabara tanu keessa dhala waraana jira. Iddi lolaa irratti bocan dubluqaa irratti bocan kana hundaayyuu waraanni biyyattii kan biyya laati piiskiiparreetti cuftiinuyyuu nu keessa jira jechuudha. Waraanni lammaa magarsaa eebbisee fi waraanni daanga baadhimeerra hin jiru. Daanga ta'e irra jira jechuudha. Sanyi duguuga danurraa geessanii ammoo obboleeyyan ta'e kakaleessa nu qawwate horii tiffana bara Haile Sillaasallee arra ammoo billaa harkaan qabattee deemuun hin dandeettu. Mooyyaa takka qabattee deemuun hin dandeettu. Waan ittiin ofirra ittisiin qabu lafee cabsan tochanii maqaan isaanii deema shanee barbaada jedhan. Yoo warri shanee barbaadu dhaqee shaneen ammoo waraan qophaa'ee taa'u. Ufurra difeen gootee abawoon waraanni bilisummaa Oromoo kun ufurra dha'u akkam reeffi kakkee galedaniitiin diriiddii keessatti ijoollee dhaqee madoola dunkaanii guurtee galtee ijjeessanii jechuudha. Naaf ijjeeffamii jibbuya sun dheedii lolaa jiran. Sigaltee mooyyal keessatti uummanni keenyaan biyya Itoophiyaa uummati sabaaf sablammiitii naga taate uummata kanaaf yeroo hundaayyuu arra bilkaan jittuu taane jechuudha. Lafee cabsan taane jechuudha. Kan keessatti kan godhe siyaasa nurraa bocanii siyaasa malee in koomadha abbaan fetan koomadha. Saffi Oromoo cabsa kan hin jedha. Qindaa'inaan warra abbootii gadaa jiru. Warra abbootii qabeenya jiru. Warri caasaa finni bulchiinsa gaariitti hamuuf hin jedha kan. Warra ajja biyya laatti keessatti gartee qoree raaba gadaa jedhan. Warri ijoollee ta'een uummata ta'een finciilsisee dhaanisee magaalaa Mooyyalee keessatti uummanni fincil bahuu dadhabeen gurgurtii lafa sun keessa warri sun hundi harka qaban. Xurii seenaa jalan baatan, galmee seenaa jalan baatan gaaf tokko gadaddoof gaddi kun hin dabraa guyyaan tokko ilmi Oromoo tokko lafaatti hafee seenaa kan dubbatinuma dhufaa. Kanaafuu uummata keenya ammee dammaxanii yaada qe'ee cufanu buuti. Daanga Oromiyaa buutee, golla Oromiyaa buutee, karaa beelatiin, karaa diinagdeetiin, karaa siyaasatiin, siyaasas moggista kan keessatti ijibana Oromoo dammaqe. Warroottan kaleessaa mootummaa harka jala kayyatanii badhaadhinni Booranirra dhufe. Nageenyi badhaadhaan Booranirra dhufe. Booranni yeroo afaan isaa waliin guddatee dhufe. Afaan haadhisaa, afaan abbaa isaa. Guyyaa keessa siyaasatti dhuun siyaasa moggistuu qaampar siyaasaa uummata kiyyaatti kana uummanni keenya waggaa torbitur dubbadhaa turan. Godheen gaddagal waggaa dabre dhaaname tumamee caqee du'e abuyyaadni natti hidhanii hagale viidiyoo adda addaa waraana. Warra maqaala Mooyyalee gurguratu wayii fedhee hambifadha jedheetiin uf bira qab viidiyoo sun post godhee ammaan dur in kaasnaa jedheen abbootiin gadaatiif horee irraa bagadaa agamma salaamu aleekum waliin hin qabnu jechuudha. Arra immoo eessanii siyaasa sullee eessan dhuungatte bagga maddan baga tokko ta'an nu cuftiinuyyuu dhibdu warraattii jedhan. Dhibdu warraattii jedhan jalqabaayyuu arriyaayyuu abbootii qabeenya cufmanii dhaaciifti. Isanii cuftuuf beektan wanni dhoofatan hin jirtu. Sagal gartee bisaan boonqanii qabban lagatanii sirni mootummaa kan dhuftanii badhaadhinni nettanii Booranni badhaadhinni fudhanne badhaadhinni waan waliin kufee haati akka dhalootii jiru afaan kennu waliin jiraata. Arra immoo siyaasa kuftee kan keessatti uummata Oromoo kokkoo siyaasatiin qaabbarri itti hidhanii uummata Boorana maqaa kan balleessuun wanni gara keessatti uummanni mufii nuu qabaa jechuudha. Uummata hin mufatina. Siyaasatti uummata Oromoo moggaase. Moggisee qabee tambise. Sirni gadaa jedhaniitiin jalaan nu dhaanan.
sirni gadaa 92 cal gaafa ayyuu duree keen kan akka waaqatti waaqa gadiitti akka abbaatti taman jaatanii ani taadhuun irra ajjeesan booran gaafas mataa keessa akka boofamuuti mataa keedhaan ajjeesan siyaasan diinagdee babal'ifannaa lafaatiin saamicha lafaatiin takka talammeessoo gaafa abbaa gadaa kan baalli fuudh ilmi isaa boru guyyoo gaafa 91 ajjeesan gaafti pelleem dhufin dhufte sabab inni gada Oromoo ani fudhadhu latti Oromoo fudhanna malee sirna kan hin fudhannu jedhee areerootti bakka lafaajii adda bilisummaa Oromootiif haa waliin bakka lafaajii kan gadhaabe gaafas booranni gaandulees mata dura fuudhan ta'e jechuudha. Amma Oromooti yoo wasaniin jedha uummanni Oromoo boorana waan siyaasaan beeku kaayifanni fadhi lolennaan qawwee waan aadaatti innati dhaacitee na haala lafaa du'u. Kanaafuu irri ilaalina hojja fakkeenyaaf akkasii fudhatanillee arcummee mootummaa jira. Sirni mootummaa jira. Sirna kanaan makamee warra sirna kanaa bitameetu Oromooti bittaa kanaatti isaan saaxile. Uummanni Oromoo Booranaa, uummanni Oromoo daangaa kun walumaa galatti uummanni Oromoo fayyaalessa waan ta'eef hawwatee sammachuu beeka waan ta'eef gartee uummata waliin naqaayina saniin jedha irra dhaabbadhaa garuu arri biddi kaleessa nu gube hunda keenya waliin nu gubee jechuudha. Har'a akka tokko jirra waan ta'eef kaa dammaqa kaa fincila kaa dhaabbataa fi warri biyya alaatiif biyya keessa sababa qabsaa'ota kaleessa sababa lafa itti cabsineef uummata kun har'a cabaa jiruun maqaa siyaasaa hokkoo siyaasaa kanaan kanaafuu kaanuu dirmadda saniin jedha keessaalaan qaayeen Oromiyaa guutuun golli Oromiyaa guutuun akka tokko jira akka tokko dhiigaa jira akka tokko cabe Oromoof jenne biyya baane Oromoof jenneetiin gallaa jenneetiin maqaa sun moggaafan warri siyaasaa kagaleelleen ufufiiyyuu manidhaa ka'e jiran ibsisuun baasuu isaaniitiif jaalala galatoomanii ufii jiraatanii nu jiraachuun dhabsiifne daandii nu saaqanitti warri kalee bushillingaati isanti jiraaf nuuyyuu jirra waraanni bilisummaa Oromootii fi ABO'n dhaabditi hagalatoomtuti garuu isaaniifuu kaafalmadhaaf isaanuu manidhaa jira warri nu Finfinnee kan jiruma Finfinneedhaan malee lafti rakkoon tu'iif akka isaan caanii daangaa baqachuu hin dandeenye kan tolchanii jechuudha. Uummanni Oromoo kan nuti dhaabbaddaa yoo Oromoo ta'an waliin jiraanna yookiin cinne keenyatti booranni achi sanirra cinneetiin gos biraa himanna. Hayyee galatoomi jalboontu.